mana narufan bakka dalagaa hoteela dalagaa achi narufan guruppii jaalatanii narufan hatta maallaqa hatta USA irraa erganii hatta nam doolari 600 erge namni san ajjeesii viidiyoo waraabinaa erge jedhanii jira. Dallansu dallana jechuudha. Barratti keessumaa ijoollee nama warri soddaan kun babbareedanii gaafa dhufanii si waliin gaafa taphatanii nama miira jaalalaa keessa galee fakkaata sun sobaa jechuudha. Wallaggaa, Shawaa, Harargee, Jimmaa, Booran kutaa kudha takka bakka takkatti arrabsaman kan kophatti wannaa godhu jiru. Yeroo akkanatti sabaaf saba Oromoo kutaa kudha takka guutuu akkana walitti waan fedhe jedhee arrabsu kana jibba qabaadhee osoo hin taane. Waraanni bilisummaa Oromoo naqabanii maallaqallee harkaa fudhanii kan jettu sun immoo namoota baay'eellee komii irratti kaaseeti yookiin namoonni baay'een sitti geddanii illee jiru. Mee wanti kun interviewun kun taatee dhugaadha moo qoosaawidha waan sana irratti namoota baay'ee ifa waan hin taaneef. Kiifingi afaan kan jalatti kan ciise arma kan jalchite jedhaa abeet yoo siin nama kana dhuftu kisah gini akan kita rapat tapi usi kita ada berarti. Torbanoota kana keessa abbaan abdii ni fuudhemoo soba dubbiin jettu kaateeti kan jirtu wayi prankiin nu gochuu jira wanti kun dhugaa mitis kan jedhu jira akkam isaa ni fuudhemoo prankiin nu godhuu jirtu. Wanni dhugaa kan jiru an jibba takkallee waboodhaaf hin qabu nama ammoo waboo tokko takkaffaa seenaa waan an irraanfanne sammuu xiyya keessatti. Anak umrin dia kudani tau kuma kudani dama kasih senitti badia keessatti galafa gartee matoorin deemuun dandeenya makiinaan deemuun dandeenya nyaata harreeffaanii waboo nyaata geessu ture yeroo meeqa nu na waboo akka malee jaaladha nama malee walitti dhiheenya hedduu waliin qabnu ijoollummaa kiyyarraa hedduu jaaladha. Ayya baabdii ati kanaan erga YouTube hojjetaa turte gama TikTok dhufte nama arrabsuudhaan itti kanatti beekamtu. Xiqqaa guddaa abbaa amantii warra amantii hin qabnetu hin taane hunda walitti qabdee arrabsita. Mee sanarraa jalqabu maaliif nama arrabsita TikTok gubbaarratti maali sababni kee? Laala Oromoon hin beektamu. Yoo koofiyaatti kaanillee akkanuma walii tattee. What's wrong man? Koofiyaa matatti kaanii miti. Koofiyaa sun tajaajilaa ta'uu hin beektu Oromoo. Wallahi nama Oromoo tokko koofiyaa sun mataa kaanii waliin taa'u arge. Osoo biri jiraadhaa harma dha'uu fedhu. Makiin laal yoo dhaabaan bareed, yoo dubbattuun bareed, yoo dubbatturraa bareed, yoo hojjetturraa bareed, waa hundaanu amalaan, haalaan, hojii waa hundaan. Nasraan gisee garii maraataa jaalatti, gisee garii sheeka jaalatti, gisee garii ani waboo jetti, gisee garii ani sheeka jetti. What's wrong? Mataa si maaltu kee jira? Nam tokko akkamitti waan hedduu waliin ta'e magaalaa waliin qabbata. Inni heerumtuu yoo gara mana fuudhuu hin jiru.